dubbachaa jiru dhagaa jirta. Ituu dhugaa qabaatee hin dubbatu manni banameera sila dubbachaa jira. Asiin fidee achiin fidee gaafa inni haasaan harkaa balleessuuf ka'uunini lakkii haasaan harkaan balleessin qubna garaa soofnadheen qubna garaa isan barbaadutti deebisee miti. Akka inni hin dubbanne maaltu isa godhe nama 1700 irratti mana tokkummaa maaltu isa geesse ganaa dhaqanii mana nama bansiisu maaltu isa geesse ituu dhugaa qabaate. Akka maammeetti ergaan keenya qaqqabee ture viidiyoo jettee turte? Yaa na qaqqabeera viidiyoon kee taqabbaleera kamiifuu ishee? Viidiyoon jedheen ture gadda miira keessa galteessa ta'uu laphee makeerraasa ta'uu hambaa yaasaa turte dubartiin haadha obboleettii haadha manaadha. Atis bor ijoollee durbaa godhachuu dandeessa obboleettii dubartii illee hin qabda ati keessa dubartiidha. Garuu immoo abbaa argite fuutee abbaa argite karaarraa fuutee abbaa argite maaloo taateette nan beektu aynoo rakkoo hin qabu. Garuu abbaa argite isatti jette natti dhaga'ame akkamtiin abbaa arge jedha. Dubartiin kabaja hin qabdu. Ani karaarraa illees nan fuune nama kanatu immoo jaallatee natti dhufe malee an nama kana dirqiidhaan na fuudhii jedhee yookiin immoo dirqiidhaan na jaalladhu jedhee ittiin nanne sababii kanaaf akkamittiin akkas jedha yoo wanticha keessa hin beeku ta'e hin dhiisu. Waa'ee immoo mana obba faannoo dhaxxinaan jedhanii diinoo sassaabbattee booddee isheedhaan diina tara ofitti guruupii naanneessitee sitti dhufaa jirti jette. Ani diina naanneessis hin qabu waa'ee obba faannoo yoo ta'e wallaahi abdiin kun abdii kaleessa gastii korra ture abdiitti illee dubbachaan ture ani waan hin beeku hin qabu waa'ee obba faannoosi. Ani darra mangadii makoon zimmadhee seenee isan seenee waan hin taane na gaafate isan waan hin taane na gaafate sanayyuu gaaffii akkasii nan gaafate hin jedheenini. Achumaan irraa ba'e malee waan amaallee hin dubbanne. Namicha kana wajjin kanaan dura rileeshenshiippii. Waa'ee dhimma koo qofarratti dubbadhu waa'ee nama biraa dhiisi. Innaa kanatti dhaga'ame naani sanammoo deebitee isheen kun diina isheenii diina sassaabbattee booddeedhaan kaatee jirti namatti ishee gorsaa jira. Aayidii isa isheef ittiin hojjechiisu jaartii keedhaaf warqii biti tokkoffaan haqa namaatiin warqii namaaf jaartii ofiif dhaabbitu miti. Ati wanta kana reefuma sooshaal miidiyaa irratti ba'ee dhageesse malee wanta irraa beektu hin jiru. Ammatu fakkeenyaaf namni tokko keemaammee wanta kana jalqabaa kaastee jalqaba jarri kun walitti dhufanii kaastee waan irraa beektu qabdaatu namni siin jedhee nan beekatta waan irraa beektu tokko hin qabdu. Reefusuma dheengadda sooshaal miidiyaa irratti beebichaadha kanatti beektu. Garuu anaaf inni keessaa waan baay'ee isaa soofnee irra ta'a. Keessaanii yeroo baay'ee wajjin jiraannee irra ta'a. Waan baay'eetu jira sii galee. Ati garuu isheema sooshaal miidiyaa irratti ba'e sana bichaa dhageesse isheema gastii nama hin taane yookiin immoo gastii nama isin hin jaallanne irra seenee daqiiqaa 2 yoo taatu dubbadde dhageesse akkana jechuun kee natti dhaga'ame. Gaafa kara deemtu ettatu masiin namni tokko immoo kee kara deemtuus hin jedhe miira sitti dhaga'amutu jira. Kanaafidha kan ishee godhaa biraan nagaan kara deemtuus miti kara deemtuus naan jechuu hin danda'u. Obboleessa isaan na jaallatee natti dhufe malee anatu isa kadhatee dhaqee mana isaa diige miti hin jedhe. Samiiraanis immoo galatoomtu gaafa sana dubbatteetti lakkii ishee miti kan manni kiyya diigamaa jiru ani ishee fedhee miti kan hin gastii irratti ol ba'e waan baay'eetu jira jette. Tokkoffaa namni tokko namni qullaa gabaa ba'e qullaa akka rabbi kalqeen jechuudhaan yoo gabaa keessa deeme gurra koo malee ija koo ilaalina funyaan koo malee harma koo ilaalina rifeensa koo malee bakka biraa ministirii koo ilaalinaan jedhu bakka namni ilaalee gabaa sana keessatti jechuudhaan bakka fedhe ilaalee yoo fedhe kun bareedduudheedha yoo barbaade kun ajaa'aadheedha yoo barbaade waan bade fedhii isaatiin ba'e ka qullaa bareecha dhaggeeffadhu. Ani tokkoffaa anaafati amma fakkeenyaaf wal hin beeknu an warra bubeetii jettee wanta tinaan wal barte hin jiru an walitti isin geessine walitti isin finne wajjin jiraachuu keessan hin beeku isintu gabaa ba'e erga gabaa baatanii dhaggeeffadhu bareechi erga gabaa baatanii namni ajaa'adha isin jedhus namni gaariidha isin jedhus hundayyuun funuma fudhatta sii galee namni immoo miidiyaarra jiru waan miidiyaarra jiru kana ilaala malee jechuun dhufee ergasii wal baaftanii wal fokkisiiftanii miidiyaarra baatanii maal erga jettanii booda maaliif kanan jedhame hin jiru jaallattanii baatanii namni si dinqisiifatu jiraachuu danda'a namni immoo
sidhee kamuu yookaan immoo faallaa kee dhaabbatu jiraachuu danda'a. Lammanuu fudhachuun dirqama ishee tokko. Lammaffaa amma fakkeenyaaf kanaan dura maammee jettee akka nama obboleessaatti amma akka obboleessaan jedhaa gaafa rakkattu yookaan immoo gaafa rakkoo keessa jirtu obboleessa jechuun kee akka keetiitti sirrii yoo ta'es akka kootiitti rakkoo qabasiin hin jedhu no problem. Itoo dhuftee akka namaatti namummaa naa kennitee an obboleessisaa ta'uu barte maammee waan akkasiiti ani warra mubeeti naa wal bari ati nama akkasiiti kanaafuu waan akkanaa jiraatu duraan dursitee natti himteetta ta'e kabajanaaf kennite kabaja siif malu miileenaan ideesii deebisa dhageessa miileenaan jechuudha. An nama guddaa nama abbaa ilmootii nama haadha manaa bultii ofii qabu kabaja koo eeggatu abadan jechuun Samiiraan duras fuudheen beekaa namoonni nan fuudhee dhiises jiranii namni inni jaallatee naa waliin jirus jira jarri na dhiisanis garuu takkaa waa biraa keessa gallee wanta akkanaa dhageen beekon. Just ammas immoo kan biraa wanta hin beekun jiru miiraan an dhufee laayifii yeroo banuu dhufee mubaarikiin inni arrabse malee sisintu kunee nama biraa sintunni maaliin jenne mubaarik irraan deeme mubaarikti dhufee ofirraa deeffate noo akkasii miti kanatu akkas ta'e naan hayyee ijoollee waamaa jedhame Mariyamittis sheer godhaa Samiraattis sheer godhaa dhufa nuu jedhame sii galee moodareetara isin beekanutti kenneen galchaan jedhaa ture an hin beeku wanta hin beekun jiru. Carraa sana immoo sidii kenneera. Sintuqneen Samiraa sintuqneen. Awwala kan hin irra deemaa ture Mubaarik. Awwala irraa kaasee jechuudha. Isa arrabsaa ture. Ammas isarra deemuuf ani mana kobane. Maaliif? Seera diige amma. Sii galee? Seera dhiiraa diige. Seera adeemsa diige. Erga amma fakkeenyaaf an fooloo koomiteeti. Isa hordofeen dhufe. Yeroon isa hordofee dhufu Mariyaam banaamin yeroo jedhamu yeroo ilaalu yeroo sinaasiftanuu si ta'uu reefan bareeda. Reefan si argaa jira baay'ee warabbal kaaba. Sii galee? Erga dhufee mana kee seenee yoona chigiraalle maalannu. Wanta nan hin beeke. Sii galee? Wanta gaafa sana murteesse diggaamin daasa biyya arganyinu. Akkan yeroo lammaffaatti akka yaadu akkan ani ilmoon namaa miidhamuun fedhan. Ana biratti namni sollomame. Inda'uun miidiyaa irratti kan hin beekamu ilmi namaa qophaa yeroo callumeedhaan itti duulamu callumeedhaan dhaqee gargaara. Sii galee? An nama daboodhaan deemu miti. Hoo jedhamnaan intinaa koo jedhamnaan nama deemu miti. Abbaa fedhe jechuudhaan miidiyaa irratti nama tokko irratti namni uummanni guutee itti duulaa irra jennaan callumeedhaan dhaqee maa inni akkamiin jedhan dhaqee dhuman gargaara. Kun amala kooti. Ana biratti obboleessa obboleettii jechuun obboleessa obboleettii haqaati sii galee wajjin dhalachuu miti. Obboleessummaan obboleettummaan. Boontiin dunuu bootaa qaba. Zollomamtee taanaan akkati zollomamtuun fedha. Akka namaatti ammas carraa qabda. Akka namaatti miidhamteetta zollomamteetta rakkoon jira yoo ta'e ammas keessaan yoo naasofte jechuudha. Akka ilmoo namaatti. Maammee kanatti kun sagalee naa qabnaan yoo barbaadde lakkoofsa qoosiifan kaa akkana innaan akka ilmoo namaatti si cina dhaabbachuuf abbaan fedhe nan dhorgua. Abbaan fedhe. Sii galee an haqan deema. An badaa intini ashqaabbatu kanan jaaladhu sii galee ani isa namni girri obboleessa obboleettii intinaadha gosa zaranyinatiidha namni kana keessa jiru. Namni fedhe zollomamuun fedhe. Gaafa sanas of alachees akkana geemiin taphataa irraa azaana godhanii kunoo akkas jedhamnaan mana baladhee haadha siirra deeme. Eenyurra Mubaarakirra. Achumaan mana cufatee fiigaa dhufe mana koo. Dhufee kun akkasan ta'e naan hayya waamaa ijoollee lammanuun jedhe. Ati dhufnee isiin sun dhufte. Waan sa'aatii sana ta'uu qabu akka mataa kiyyaatti. Waan tokko immoo keessa galee hamiif komii kana badaan fedhan. Keessa galee wanta gaafadhe wanta dubbadhe isin jiru. Waan sa'aatii sana keessa arge. Maaliif isiin dhuftii hin dhufin hin jennes. Adeemsi koo awwala haa dhuftu Mariyaam jedheera. Uummanni dhagaa ture. Ituu dhuftee ta'ee ariif nabbar. Ammas bareedduu erga dhufee mana kee galee amma kan kee galuu namni na dhorgu hin jiru. Dhufee mana kee galee ka. Si andi chigiraan utuu ati dhiiftan hin dhiisu. Rakkoo wayii jira ammas. Kun adeemsa mataa kootiiti. Adeemsa gabaan deeman. Adeemsi sana namni hoo jedhee deemu kana isin fedhan. Hayyee fooloonaa deebiftee ta'a. Mariam.
Mariam hin dhaga'ama sagaleen koo? Neetworkii laatan. Neetworkiin qabdu. Xiqqoo gadi baasee mee. Bootaa jijjiiradhu mee. Hin dhaga'ama. Ayyee. Waanan jedhaa ture hunda dhageessee tamti? Hin dhaga'ama. Ani abbaa feete waliin jiraadhu. Abbaa feete yoo feete araaram yoo feete dhiis yoo feete akka feete kun dhimma koo miti. Wantan irratti hundaa'ee si gargaaru yoo jiraate amma si calan jira. Akka mana akka namaatti akka ilmoo namaatti kanaan duratti mudhabuun kan kee meebi lammeetu taa'u yookaan gaafa sana na barte ta'a akka kooti. Ani immoo gaafa sana miti hadhan si bare baay'ee hadhan si ilaale kunoo fuula kan kee. Ambiisiidha giiftii koo jechuudha viidiyoodhuma jechuudha ciccirame kan keeyyuu argine maal jetta naamani. Boota akkanaan jiran bootaan kan koo kan biraa. Kanaafuu kun hadha si bareera bagan si bare dhufee mana keetti sheer naa godhamee naan mubaarakuu mana kee dhufee seenee warri mubaarak jechuun si'i hadhan dhaga'ee hayya waan naan asuuf ta'u jiraate ambadaa waan akkanaa keessattuu waan speeshaal keessa waan ulfina namatti tolu tokko waan kabaja namaa tokko akka ilmoo namaatti yoo feete lakkoofsa keenyaa kaa'ee yoo feete naanaa sa'ii wanta si gargaaru jiraate haqa irratti hundaa'ee si gargaara si cinan jiraan abshir. Yaa. Akkasimoo akkasii miti faamilii. Jechi koo sirrii miti. Yoo sirriidha ta'e lakkoofsa 21 na barreessaa. Thank you. Galatooma. Malee wantan asirratti ba'ee kun akkana kun ajaadha kun gaariidha jedhee naman ittiin haasa'u wayiin qabu. Xumuree jira galatooma.